Tokkoffaa yeroo ammaatti haala biyyattiin keessa jirtu yoo ilaalle haala qaama tokko qofaan yookaan immoo jaarmaya siyaasaa aangoo irra jiru qofaan kan furmaata argatu ta'uu hin danda'u. Manni maree tokko turtii aangoo irra qabu waggaa 5 keessatti kan xumuru yoo ta'e saniin booda rakkoo fayyaa waliin wal qabatee filannoo dheeressuu wanta jedhu dhimma qaama tokkootu hin taane dhimma qaama hundumaati. Isa kanaaf immoo heerri maal jedha? Heera keessa furmaanni jiraachuu danda'u maali? Rakkoo kanaaf heera duwwaadha moo furmaata siyaasaas barbaaduun ni danda'ama? Furmaata heeraatiif seeraa kana walitti qabnee hybrid solution kan jennuun heera keessaa barbaaduu ni dandeenya. Kana heerri authorize nu gochuu ni danda'a. Falmii jedhu waan beekamnuuf wanti nuyi qeeqaa turre haga ammaatti sababni inni guddaan rakkoon jiru rakkoo biyyoolessaati. Rakkoo biyyoolessaatiif immoo qaama aangoo siyaasaa qabu tokko duwwaadhaan ta'uu hin qabu. Biyyi sun biyya namoota hundumaati. Biyya mormitootaati. Biyya mootummaa aangoo irra jiruuti. Kanaaf rakkoo biyyoolessaatiif furmaata biyyoolessaatu barbaachisa. Kanas immoo kan gaggeessu heera mataasaa keessa furmaatni siyaasaa dabalatus ni jira. Qaama hundumaa hirmaachisuu qaba. Kan jedhu irraa ka'uudhaan qeeqaa turree jechuudha gama ogummaatiin. Tole heera hiikuu murtoon jedhu kun gama heeraatiin rakkoo qabaatu ni jira. Keewwata hiikamanis murteessaniiti kan isaan jiranii. Keewwata 54, 58 fi akkasuma 93 akka hiikamuutiif mana maree federeeshiniitiif darbeeti kan jiru. Dhimmi kun hiikamuusaa kana heera mootummaatiin kan faallessu yookaan kan diigu ni qabaata? Tokkoffaa akkaataan heera itti hiikan haala adda addaa qaba yookaan immoo adeemsa adda addaa qaba. Yoo akkuma dhimma nama tokkoo yookaan dhimma abbaa tokkootiin ilaalama yoo ta'e yookaan immoo dhimmi kun dhimma nama dhuunfaa yookaan dhimma qaama dhuunfaa yoo ta'e heera hiikanii hiikootti kennuun ni danda'ama. Asirratti garuu tokkoffaa rakkoonni guddaa kan uume manni maree bakka bu'oota uummataa heera nuuf hiikaatu hin jenne gaaffiin isaanii ilaalcha yookaan immoo yaada ogummaa keessan gaaffii kana irratti nuu kennaa. Keewwata 54, 58 fi 93 irratti yoo manni maree aangoonsaa dhume yookaan turtiinsaa yoo dhume sababa labsii atattamaatiin immoo biyyi tokko filannoo gaggeessuu yoo hin dandeenye maaltu ta'a? Isa kanaaf murtii heeraa nuu kennaa kan jedhutu hin taane gaaffiin gaafatame yaada ogummaa keessanii nuu kennaa kan jedhudha. Tokkoffaa kun yaada ogummaa kennuudhaan kan bira taramu yookaan immoo kan bira darbamu miti. Lammaffaa gumiin calallii heeraa waggaa 10 dura waa'ee dantaa addaa uummanni Oromoo yookaan immoo mootummaan Oromoo Finfinnee irratti qabu ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa yaada ogummaa keessanii nuu kennaa jedhee gaafa gaafatu lakki nuti aangoo yaada yookaan immoo yaada ogummaa irratti hundaa'e kennuu hin dandeenyu aangoo sanaa hin qabnu murtii dabarsina malee murtiin kan darbu immoo gaafa gareen lama gaafa wal falmu dubbiin heeraa yoo jiraate gareen lama wal falmee constitutional dispute yookaan dubbiin heeraa yoo jiraate duwwaa aangoo heeraa murtii heeraa dabarsina malee yaada heeraa hin kenninu kan jedhuun waa'ee dantaa uummanni Oromoo Finfinnee irratti qabu dhiisanii bira darban jechuudha waggaa 10. Har'a immoo as deebi'anii aangoo mootummaa dheeressuuf jecha consultancy service yookaan immoo yaada ogummaa irratti hundaa'e kennuu ni dandeenya jechuun kun inconsistency uumuu danda'e jechuudha. Kana inni lammaffaan nuyi kaasne immoo dhimmumti as keessatti hiikoo barbaachisu hin jiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa yookaan immoo paarlaamaan aangoorra kan inni turu waggaa 5 duwwaadha. Waggaan 5 gaafa raawwatu dhimmi sun achuma irratti xumurama. Aangoo mana maree dheeressuun yoo barbaachise kan dheeressuu danda'u adda ma'aazaan gumii iseen walitti qabdu osoo hin taane abbootii dhimmaa biyyichaatu aangoo kana akka itti dheeressan mootummaan akkaataa itti aangoo dheereffachuu danda'u irratti mariidhaan godhu malee namni tokko kan gumii walitti qabu gumii mariisisee nama mariisisee dhimma biyyoolessaatii fi murtii kennuu hin danda'u. Kan nuyi jennagaan akka ogeessota seeraatti kan nuyi falmine ogeessota seeraa Oromootti akka nuyi itti falmine tokkoffaa aangoo
Tole Dooktar gara sanatti osoo hin dhufiin dura amma gumiin heera qulqulleessu kun hojii jalqabeeti kan inni jiru ogeessota garaa garaa wajjiniitiin marii gaggeessaa jira. Marii isaanii kana akkamittiin ilaaltanii gara ogeessonni Oromoo yaada isaan dhiyeessanitti osoo hin ce'in dura gumiin kun hojiin isaa maal fakkaata? Ija ogummaatiin akkamiin ilaaltan? Kun haalawwan darban waliin wal bira qabnee gaafa ilaallu haala jajjabeeffamuu qabudha. Haala namatti tolu biyyicha keessatti haala ta'ee hin beeknedha kan ta'aa jiru. Qaama adda addaa hirmaachisuun fakkeessuudhaaf iyyuu haa ta'u malee wanta kanaan dura hin qabne yookaan immoo unprecedented kan ta'edha kan argamaa jiru. Haa ta'uutii garuu kun dhumarratti deemee furmaata barbaaduudhaaf tun taane fakkeessuudhaaf yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin the political performance of the constitution kan jennudha. Siyaasa fakkeessuudhaaf akka uummanni irratti mari'achaa jiru fakkeessuudhaaf ta'a yoo ta'e bakka ga'uu hin danda'u, kaayyoo isaa rukutuu hin danda'u. Dhuguma rakkoon biyyattii quunnamee jiru rakkoo cimaatu biyyattii quunnamee jira. Rakkoo kanaaf furmaataaf maddi qaama tokko ta'uu hin danda'u yookaan ogeessota tokko lama sadii duwwaa ta'uu hin danda'ani. Innumaayyuu akka keenyatti ogeessota seeraa, ogeessota fayyaa qofatu hin taane namni idileen jiraataan biyya sana keessaa maal yaada? Common man yookaan immoo ordinary maniin maal yaada kan jedhullee yaadni isaanii as keessatti fudhatamuu qaba. Kan jedhudha kan nuyi kaasu. So sababa kanaatiif rakkoo biyyoolessaatiif rakkoo furmaata biyyoolessaatu barbaachisa malee rakkoo biyyattii quunnamee jiruuf furmaata nama muraasaa kan gumii calallii heeraa nama 11 kan of keessaa qabu akka waliigalaatti furmaata isaan fidaniin hin ta'u. Namoonni kun immoo qabiyyeen namoota kanaa ilaalchi namoota kanaa gama siyaasaatiin gama heeraatiin isaan qaban maal fakkaataa? Biyyattiin waggaa 2 dura maal keessa akka turte beena. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akkamittiin akka aangootti ol ba'e beena. As dhufaatii qabdi, seenaa yeroo dhiyoo qabdi. Seenaa waggaa 5 keessatti qeerroo baay'ee, qarree baay'ee akkasumas immoo ejjetoodhaa fi faannoo baay'eetu lubbuun itti darbe. Maaliif lubbuun isaanii itti darbe? Mootummaa abbaa irrummaarraa gara mootummaa dimokiraasiitti akka ce'amuuf fedhiif dantaa uummataatu jira. Popular protestii darbe yoo ilaalle jechuudha. Kanaaf kun immoo maaliin mirkanaa'a? Filannoo biyyoolessaa kan haqa qabeessa ta'e, kan dhugaa irratti hundaa'e, kan dimokiraasii irratti hundaa'e, walqixxummaa irratti kan hundaa'e yoo geggeeffame biyyi sun jalqabaaf seenaa addunyaaf seenaa biyya sanaa keessatti mootummaa uummanni filateen aangoo irra baati. Har'a sababa koronaatiif filannoon uummanni taa'ee eegaa ture yoo dheeratu kan ta'e kan dheeressu namoota muummicha ministeeraa aangootti ol baase yaada isaanii itti hirmaatanii dheeressuu danda'u malee aangoo paarlaamaa adda ma'aazaa shannaa fi gaafa jedhu individually isa irratti xiyyeeffachuu kootu hin taane namni dhuunfaan as dhufaatii waggaa 5 darbe du'aaf ajjeechaa hidhaaf dararaa roorroo fi tumaatii uummatarra ga'aa ture namni hin beekne har'a faayidaa fi kaayyoo fi galma filannoo sanaa beekuu hin danda'u, hubachuu hin danda'u. Sodaa koronaarraan qofa kan ka'e vaaliyuu yookaan immoo yaadrimee filannoo sanaa hin beekani jarri kun kan nuyi falmaa jirruuf uummanni kan du'eef dargaggoo kan du'eef filannoo kana arguudhaaf. Filannoon kun immoo kan dheeratu yoo ta'e koronaadhaaf, koronaan rakkina waan ta'eef kan dheeressuu danda'u warra seenaa, warra du'anii, warra seenaa uummata dararame kan beekutu dantaa san as keessa galchanii hiikoo seeraa itti kennu malee warri as dhufaatii siyaasaa uummatichaa kan waggaa 2, 3, 4, 5 darbee hin beekne dubbachuudhaaf aangoo olaanaa qabaachuu hin qabanii kan jedhudha argumentiin keenya. Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa tamsaasa kallattii feesbuukii BBC Afaan Oromooti kan caqasaa jirtan gaaffiilee fi yaada qabdan kallattiidhaan nuuf barreessuu ni dandeessu jechuudha. Gaaffii keessan nuuf dhiyeessuu ni dandeessu qooduu fi akkasumas laayik gochuutiin immoo deeggaruu ni dandeessu jechuudha. Gama biraatiin gaaffiiwwan itti aananitti yoo ceenu waldaan idil addunyaa ogeessota seeraa Oromoo dhimma heera hiikuu kanarratti maal ture kan dhiyeesse qabxiiwwan gurguddoon isin dhiyeessuudhaatiif karoorfattanii ture maal fa'i dooktar? Qabxii gurguddaa 4 barreeffama fuula 16 barreessinee
yeroo isaa eegnee sagantaa isaa eegnee xalayaa al afur iimeelii barreessinee namni nutti deebi'uu dide sagalee keenya fudhachuu didanii sagalee keenya fudhachuu diduun isaanii mirga isaaniiti rakkinaan qabu sanaan bira dabarraa haa ta'utii garuu biyyi kun biyya isaanii qofa miti biyya hunda keenyaati murtii affeektii nu godhu murtii fuulduree keenya irratti dhiibbaa qabaatu irratti sagalee keenya dhageessisuu danda'utu nurra jira kan jedhurraan ka'uudhaan qabxii arfan kun lafa keenya tokkoffaa akkuma sila tuqe gumiin calallii heeraa kun murtii heeraa kennuu ni danda'a yaada ogummaa professional opinion kennuudhaaf aangoo hin qabu kanammoo waa'ee dantaa finfinnee oromoon qabdu irratti waggaa 10 dura waan isaan jedhan irraa hubanne kanaaf isin basically hojiin gumii kana judicial function yookaan immoo heeratu akka abbaa seeraa ta'anii heeratti hiikanii murtii humna qabu aangoo qabu dabarsu kan paarlaamaan hojiirra oolchuu qabu malee murtii ogummaa irratti hundaa'ee yaada kennuun faayidaas hin qabu maaliif namni kamiyyuu ogummaa isaa irratti hundaa'ee paarlaamaadhaaf yaada kennuu qaba paarlaamaan yaada ogummaa sana yoo fudhachuu baate maaltu ta'a rakkoon furamaa hin jiru jechuudha so tokko argumentiin keenya isa kana jechuun gan heera hiikuudhaaf yeroo ammaatti wanti gaaffii kaasu hin jiru isin kan gaafatamtan paarlaamaadhaan yaada ogummaa keessanii nuu kennaadha kan jedhaman yaada ogummaa akka kennaniif immoo heerris aangoo hin kennineefi seerri isaan labsiin isaan ittiin hundeeffamanis aangoo hin kennineef aangoo isaan qaban constitutional dispute yookaan immoo dubbiin heeraa gaafa jiraatu dubbiin heeraa yoom jiraata gaafa heerri lama heeraaf seerri gaafa walitti bu'u yookaan immoo contradict gaafa wal godhu lammaffaa immoo heerri yoo silent ta'e yookaan rakkoo tokko furmaata yoo dhabe asirratti heerri rakkoo kanaaf furmaata dhabeera jennee dubbachuu hin dandeenyu maaliif paarlaamaan waggaa 5 gaafa ga'u aangoo dhaabuu qaba kun done deal yookaan immoo auto constitutional rule kan jennudha kanaaf paarlaamaan heerri furmaata hin qabu jechuus hin dandeenyu gama kanaan isa kanaaf argumentii lammaffaan nuti kaasne there is no necessity to interpret the constitution amma kan jedhudha gara sanatti osoo hin ce'in dura Dr. Henook qabxiilee sana niin kaasaa akka waldaa idil addunyaa ogeessota Oromootti yaadota furmaata ta'uu qaba jettanii qaamni kun maandeetii yookaan mirga kana gochuu hin qabu jettanii erga falmii keessan dhiyeessitanii furmaata ta'uu danda'a kan isin jettan waliigaltee biyyaalessaa barbaachisaa jettee jalqaba irratti kaastee ture waliigalteen biyyaalessaa kun maali heera kana hin hiikan yoo ta'e qabxii guddaan rakkoo biyya kana rakkoo keessaatii baasuu kan danda'u yeroo weerara kanaatti immoo filannoon achi isaa siiquu yeroo isaatti isaa gaggeeffamu kan jedhu irratti isaa ta'u qabxii isin qabattanii ta'uu qaba uummata kana fayyada yookaan biyya kanaafis bu'aa guddaa qaba jettanii dhiyeessuudhaatiif irratti mari'attan akka ogeessotaatti maalin? Kanas sadarkaadhaan keenya falmiin keenya in fact yaada furmaataa akka ka'aa deema tokkoffaa akka aangoo kanaan qabaattanii aangoo kana immoo qaamna jettanii kan yaaddu yoo ta'e haala kanaan hojjechuu qabdu kan jedhu lafa keenya kunis maanni keewwata 60 jalatti carraa guddaa tokkotu jira kan keewwatichi lafa kaa'u yoo egaan asirratti akka itti hubattu kan hin barbaadu jalqaba ituu gumii calallii sana biraan ga'een dhimmi kun kan raawwachuu qabu mootummaadhaa fi paartiilee mormitootaa waliin achumatti raawwachuu qaba ture. Amma immoo yoo gumiin kun aangoo kanaa qaba jedhee humnaan ofitti fudhate yoo immoo akkas jettan furmaata kana gargaaramaa heeruma keessa deemaatii bakka kana ilaalaa kan jedhu tuqne. Kan nuyi tuqnes keewwata 60 jalatti keewwata 60 jechuun waa'ee bittinnaa'uu mana maree dubbata. Keewwata 60 kana jalatti furmaata tokko arguun hin danda'ama. Innis yoo rakkoon adda addaa jiraate paartiidhaa fi mootummaan walitti dhufanii hariiroo uumuu hin danda'u kan jedhus jira. Kunis immoo akkamiin ta'a yoo naan jette yeroo ammaatti amantaan keenya heera biyya sanaa irratti hundaa'ee manni maree biyya sanaa erga bittinnaa'e tureera. By law seeraan manni maree bittinnaa'eera. Bittinnaa'u jechuun mana sana gadhiisanii hin deemne manatti hin galle malee ammayyuu
achuma mana maree keessa taa'aa jiru malee guyyaa mootummaan addawaawii yookaan immoo paarlaamaan addawaawii muummicha ministeeraatiin bittinnaa'ee kaasee akkuma sanaan immoo akka biltsiginnaa guyyaa biltsiginnaa paartiin dhufee kaasee manni maree federaalaa Itoophiyaa bittinnaa'eera. Gaafa manni maree bittinnaa'u maaltu ta'a kan jedhu akkamiin jechuu dandeenya kana? Akki nuti jechuu dandeenyu keewwata 60 keewwata xiqqaan 2 jalatti የጣምራ መንግስት yookaan immoo gareen coalition yookaan gareen waliin jaarmaya siyaasaa waliin ta'anii biyya kana hoogganaa turan maqaa jaarmaya kanaa tokkomsiisanii itti fufuudhaaf yoo walii galuu dadhaban manni maree federaalaa hin bittinnaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun ifatti wanti labsamee jiru. Miseensonni paarlaamaa kunneen bittinsamaniiru hin jedhamne akka hojiirra jiranittidhas kan inni beekamu. Akka heera biyyattii irra jiruttis immoo yeroon turtii isaan qaban haga fulbaanaa 30tti kan isaaniif eeyyamutu jira. Akkamitti ija jabinaatiin bittinnaa'eera hojiirra hin jiran jechuu dandeenya kan? Isaan immoo hojiirra jiraachuu danda'u seera cabsanii heera cabsanii hojiirra jiru. Garuu heera yoo laallee fi wanta ji'a 5 darbe keessa ta'e yoo laalle heera sana irratti hundaa'uudhaan manni maree dissolved ta'e yookaan immoo kun insolvent parliament dha yeroo ammaatti. Maaliif yoo naan jette paarlaamaa keessa kan ture miseensota addawaawiiti. Amma miseensi addawaawii kan achi keessa jiru TPLF duwwaadha yookaan immoo abut duwwaata achi keessa jira. TPLF fi biltsiginnaan akkaataa itti jaarmaya siyaasaa aangoo qabu maqaa ittiin fufsiisan irratti walii hin galle. Keewwatni 60 keewwati xinnoon lammaffaan kan jedhu yoo jaarmayoleen waliin paarlaamaa keessa jiran walii galuu dadhaban mootummaa itti fufsiisuudhaaf maqaa jaarmaya siyaasaa kana itti fufsiisuudhaaf yoo walii galuu dadhaban paarlaamaan kun hin bittinnaa'a jedha. So guyyaa muummichi ministeeraa paartii biltsiginnaa gaafa fidu warri TPLF itti walii galuu didan. So warri TPLF EPRDF'n yookaan immoo addawaawii itti fufsiisuu qabna jedhan. Warri biltsiginnaa immoo lakki EPRDF'n yookaan addawaawiin badeera kan jedhu irratti falmiitu ka'e. Falmiin gaafa ka'u maaltu ta'e filannoo geggeeffame. Guyyaa sana jechuudha. Yeroo sanarraa kaasee manni maree sun mana maree addawaawii ture. Har'a mana maree maaliiti? Mana maree biltsiginnaa takkan jenne uummanni hin filanne biltsiginnaa. Tole amma marii keenya keessaatii kallattii biraatti yeroo qabnu wajjiniitiin deemuudhaatii fi dhimma falmii biraa keessa akka hin galleedhaa fi dhimma heera hiikuu kan irratti keewwata 60 jalatti wanti taa'ee yeroo akka jiru naaf kaastaniiti kan ture jalqaba irratti furmaatadha kan jettan ofii keessanis akka waldaa keessanitti kan keessanii mootummaa yeroodhaatiif paartilee siyaasaa wajjiniitiin mari'atanii waliigalteen biyyaalessaa tokko ta'ee rakkoo kana hiikuun akka danda'amu tuqxaniiti kan ture. Isinis akka qabxiilee akka waldaa idil addunyaa ogeessota Oromooti tokko lama jettanii akka furmaataatti keessan sana keessatti sun furmaata yoo ta'e kabiraas yoo jiraate sana nuuf tuqxee dhimmoota biraatti osoo ce'in. So kanin waa'ee mana maree dissolved ta'eera bittinnaa'eera kan jedhu kanin kaaseef furmaata sanatti sii dhufuuf hin ture. Manni maree nuyi bittinnaa'eera jenneeti kan nuyi amannu maaliif heeraan yoo laallu akkas waan jedhu waan ta'eef. Manni maree immoo gaafa bittinnaa'u maaltu ta'a eenyutu biyya bulcha kan jedhu heerichi kaa'ee jira. Keewwatuma 60 qabxii 3 jalatti tokkoffaa pirezidaantiin riippaabilikii Itoophiyaa jaarmayolee mormitootaa affeeruudhaan mootummaa waliin mari'atanii akka isaan reconstitute godhan yookaan mootummaa haaraa akka isaan uuman torban tokko gidduutti pirezidaantiin akka affeertu eeyyama heerichi achuma keewwata 60 jalatti. So already manni maree bittinnaa'eera waan ta'eef carraa kanaan akkaataatti jaarmayaan mormitootaa itti affeeramaniif yaada furmaataa akeekaa jechuudha. Tokko kana. Inni lammaffaan immoo mootummaan yeroo sana aangoorra jiru yeroo ammaatti aangoorra jiru akka keerteekara yookaan akka abbaa daraa ta'ee akka inni hojjetudha jechuudha. Inni sadaffaan immoo ji'a keessatti filannoo gaggeessuu qabu erga walii galanii kan jedhudha. Amma gaaffiin asiin ka'u torban tokko darbeera. Seericha keessatti garuu heera keessatti garuu torban tokko akka dirqamaatti tun taane akka maandaatorii ruulitti tun taane
akka fedhiitti kaa'ame yookaan permissive rule itti kaa'ame. Kanaaf pirezidaantiin anytime mormitoota affeeruu dandeesse. Amma gaan asirratti koronaa dhufe. Kuni osoo koronaan hin jiraatin waan ta'uu qabudha. Kan manni maree bittinnaa'e koronaan ituu dhufin ture kan inni bittinnaa'e. Amma immoo gaafa koronaan dhufu innumaayyuu paartiin mormitootaatiif fi warri aangoo qabna jedhan akka walii galaniif sababa lammaffaa ta'a. Sababa jalqabaa inni ture already manni maree waan bittinnaa'eef walii galteen barbaachisaadha. Political negotiation barbaachisaadha. Heera keessatti wanta kalafa kaa'ameef waan jechuudha. Isa kana. Inni dhumaa immoo qabxiin nuyi kaasne heera hiikuun amma akka amma deemamaa jirutti heerota naannoo tuqa. Heerota naannoo waan tuquuf akka heera naannootti hin tuqnetti hiikamuu qaba. Koreen calallii heeraa yookaan immoo gumiin calallii heeraa aangoo heera hiikuu kan inni qabaatu aangoo heera hiikuu kan federaalaa qofa. Naannoo Tigraay fudhannee yoo ilaalle naannoon Tigraay already mirga hiree ofiin murteeffachuu irratti hundaa'anii filannoo naannoo keenyatti ni gaggeessina gaafa jedhan mirga isaaniiti sun kabajamuu danda'utu irra jira. Kanaaf gumiin kun gaafa heera hiiku mirga naannoleef mirga sabaaf sablammiitti bu'uu hin qabu kan jedhudha. Inni qabxiin dhumaa immoo maqaa heera hiikuutiin heera fooyyessuun hin danda'amu. Kanarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Maaliif yoo naan jette yoo heera kana hiikanii fakkeenyaaf manni maree waggaa 5 booda itti fufuu danda'a yoo jedhan kun hiikoo heeraa kennuu miti. Heera haaraa baasuudha kan. Heera kan baasuu danda'u heera fooyyessuu kan danda'u kun heera hiikuutu hin taane heera fooyyessuudha. Heera fooyyessuu kan danda'u akka keewwata 105tti naannolee hundumaatu walitti dhufee universal discussion yookaan immoo mariidhaan heera fooyyeffatu. Kanaaf sanarraa of eeggachuu qaba. Furmaanni maal ree kan jettee kaasteef tokkoof tokko heeraa fi siyaasa biyya sanaa walitti hybrid solutioniin jira yookaan immoo furmaata walootu jira. Furmaata waloo kanarra ga'uudhaaf immoo heerichuma keessa keewwata 60ffaa deemnee yoo ilaalle keewwanni 60ffaan already biyya sanatti hojiirra ooluu jalqabeera. Paarlaamaan bittinnaa'eera. Paarlaamaan waan bittinnaa'eef gaafa paarlaamaan bittinnaa'u maaltu ta'a? Mariitu gaggeeffama. Marii eenyutu gaggeessaa? Pirezidaantii naannoo biyyoolessaatu paartii hundumaa affeeree mootummaa reconstitute godha. Erga mootummaa reconstitute godhanii election yookaan filannoo ji'a 6 keessatti gaggeessuu qabu. Kun hundumtuu joint national effort yookaan immoo hojii akka biyyoolessaatti waloodhaan hojjetamuudha malee hojii yookaan immoo murtii gumiin calallii heeraa kan nama 11 qabu seenaa fi siyaasa biyya sanaa kan waggaa 5 dura ta'aa ture namni hin beekne murteessuu hin danda'u. Jiruuf jireenya qeerroo waggaa 5 darbee irratti har'a namni muraasni murteessuu hin danda'u kan jedhu. At the end of the day gabaabseedhuma furmaata kana lafsii kaa'uuf filannoon bipartisan projectii dhimma biyyoolessaati. Kanas immoo dabarsuudhaaf sababa koronaatiif filannoon darbuu akka qabu itti amanamee taanaan kan dabarsuu qabu mariidhaan dabarsu. Kanaaf nuti argumentii daayinaamikii ta'e kan nuyi dhiyeessine gumiin calallii heeraa kun completely US keessaa haa ba'uu jechaa hin jirru. Erga as keessa jiraatanii mootummaadhaa fi jaarmayoota mormitootaayuu walitti fiduu danda'u. Kanas immoo kan godhan heera sana keewwata 60 irratti hundaa'anii term of settlementii lafa kaa'uu danda'u. Gumiin calallii heeraa kun amma akkaataa isaan itti hojjechaa jiran yoo ilaalle akka nama dhimma dhuunfaa tokko yookaan dhimma abbaan dhimmaa tokko mirgi kiyya kun na jalaa cabe jedhee gaafa mana gumii san dura deemu akkasittiin ilaalaa jiru. Dhimma biyyoolessaa dhimma nama dhuunfaa fakkeessaa jiru. Kun dhimma nama miliyoona 100ti jenneeti kan nuti amannu. Dooktar jalqabarratti filannoowwan dhiyaatan 4 keessaati mana maree bittinsanii bu'uura keewwata 60maatiin furmaata kaa'uu kan jedhudha kan kaasaati jirtu. Jalqabumayyuu heera hiikuutti dhufuun qabanii kan jedhurraati kan ati ibsaati jirtu. Mee kun haa ta'uuti keewwatoonni akka hiikamaniif mana maree federeeshiniitti ergamanii keewwata 54 muraan tokko achi keessatti argama. Achi jalatti kan ibsamu miseensonni mana maree kallattiidhaan uummataan akka filamuu qabanii fi akka filaman ibsa. Isaan immoo yeroo turtii isaan qaban yeroo turtii waggaa 5 akka ta'es immoo ni ibsa heerri mootummaa kun. Amma uummataatiin kallattiin filamu kan jedhu kuni akka ogeessa seeraa tokkotti gaafa laaltu garamitti hiikamuu danda'a?
filannoon kuni sovereignty uummataati. Biyya sana keessatti popular sovereignty tu jira yookaan immoo የህዝብ ሉዓላዊነት jira kan jedhan keewwata 8 jalatti filannoodhaan ibsama. Filannoon kun immoo keewwata 38 heera jalatti kan jirudha. So kallattiidhaan namni filata kaa gaafa jedhamu haala dimokiraatik ta'e irratti hundaa'uudhaan namni filannoo mootummaan yookaan immoo biyyi sun qopheesse irratti hundaa'uudhaan qaama isaaf ta'u filata. Amma kan nuyi dubbachaa jirru waggaa 5 kana keessatti wantoota ta'an gurguddaan lamatu jira. Tokko waan gurguddaa lamatu ta'e kan uummanni sun beekuu qabu. Inni tokko jalqaba manni maree kun mana maree addawaawii ture. Addawaawiin haala heera irratti hundaa'ee uummatatu filate jechuu keenya tu hin taane at least wanti filannoo fakkaatu filannoon sobaa geggeeffameera. Maqaan mana maree sanaa mana maree addawaawiiti. Miseensonni mana maree sun jaarmaya addawaawii ta'anii filamanii kan achi deemanidha. Filannoo sobaa yoo ta'u malee. Amma wanti ta'e manni maree addawaawii sun overnight yookaan halkan tokkotti garagalee mana maree biltsiginnaa ta'e. Namni paartii badhaadhinaa hin filanne. Paartiin badhaadhinaa bakka bu'aa addawaawii haa ta'u iyyuu malee miseensonni mana maree keessa jiran miseensummaan isaanii kan paartii badhaadhinaati. So kanaaf re-election iyyuu kan barbaadu jechuudha. Ta'u kana lammaffaan koronaatu dhufe. Koronaan gaafa dhufu maal ta'e koronaan filannoo dhufaa jiru kan ji'a 6 booddee geggeeffamuuf ture biyyi sun geggeessuu akka hin dandeenye mirkaneesse. Kanaaf rakkoo lama jira jechuudha. Rakkoo lamaan kun innumaayyuu furmaata siyaasaa akka inni barbaadu godha malee namni muraasni akka hiiku hin godhu. Kanaaf gaaffii itti na gaafatteef keewwata 54 tokko jalatti namni kallattiidhaan baasee filachuu qaba. Manni maree immoo turtiinsaa waggaa 5 wal jijjiira kan jedhu sun paarlaamaan mootummaa tokko waggaa 5 keessatti expiry godha. Kun automatic constitutional expiration kan jennu jechuudha. So amma as keessatti garuu mana maree kamtu expiry godha? Kan addawaayii moo kan badhaadhinaati? Uummanni badhaadhinaan filanne. So kanaaf keewwatni 60 sanaan manni maree bittinnaa'eera. Manni maree inni kanaan dura heeraan hundaa'e bittinnaa'eera kan nuyi jenneef keewwatni 60 already hojiirra erga ooluu jalqabee tureera. Guyyaa paartiin biltsiginnaa dhufe kaasee hojiirra ooluu jalqabee. Gaafa hojiirra ooluu jalqabu immoo taaskii inni tokko yookaan hojiin guddaan tokko hojjetamu jaarmayoota mormitootaa pirezidaantittiin affeertee akka isaan walii galanii አንድ የጣምራ መንግስት እንዲያቋቁሙ jedha heerri. Isa kanaaf sababa kanaan dura rakkoo kanaan dura tureef furmaanni sana ture. Amma immoo koronaan sababa dabalataati. Sababa dabalataa yookaan rakkoo dabalataa waan ta'eef furmaatuma sana jabeessanii akka itti fufan gochuu qabuudha malee namni muraasni murteessuu hin qabu. Kanaaf mirga filachuu fi keewwata 54 jalattis kan kaa'ame gamuma kanaan ilaalamaa jechuudha. Tole Dooktar, gumiin heera calalu yookaan qulqulleessu kun manni maree federeeshinii Itoophiyaa fi manni maree bakka bu'oota uummataa yeroo isaan qaban ofiifiyyuu xumuramaadha kan jiru. Rakkoon kun gara isaaniitti dhufa jechuudha. Kanaaf abbaa dhimmaa ta'anii osoo jiranii yeroon turtii isaanii ji'oota muraasatti hafte kana keessatti dhimma mataa isaanii irratti ofumaa walgaayii taa'anii ofumaa ammoo murtoo dabarsuun seera qabeessa yookaan bu'uura heera biyyittiitiin sirriidha. Sirrii miti. Dogoggora guddaa lamadha kan mul'achaa jiru. Tokko sila akkuma jedhe irra deddeebiteen jedhin malee manni maree kun mana maree bittinnaa'edha. Manni maree bittinnaa'e immoo legislative mandate hin qabu yookaan aangoo seera baasuu hin qabu. Tokko kana. Lammaffaan immoo yeroo muraasa ji'oota muraasadha kan hafe. Ji'oota muraasa kana keessatti wantoota waggaa hedduudhaaf raawwatan murteessuu hin qabanii. Maaliif mirga filachuu fi popular sovereignty yookaan immoo የህዝባዊ ሉዓላዊነት kan jedhan kan inni ittiin mul'atu namni nama isaaf ta'u filatee gara fuulduraatti murtii akka inni murteessuuf nama sana bakka bu'e. Har'a manni maree ji'a muraasni gaafa hafu waan waggaa 5 waggaa 10 ta'u murteessuu hin danda'an. Wantoota gurguddaa murtaa'aa jira biyya sana keessatti. Waa'ee genetically modified organism walii wal qabannee sirna geneticsii fi sirna nyaataa biyya sanaa kan completely jijjiiru irratti murtii dabarsaa jiru. Gara biraan immoo
waa'ee hidha abbayyaa waliin wal qabatee murtiin adda addaa darbu kun haala addaatiin ilaalamuu danda'u ture jira. Isa kanaaf rakkoo guddaadha jennee kan nu ilaallu tokko already kun mana maree uummatni bakka hin buufannedha. Addawaawii filannoo isa sobaa yoo ta'u malee at least filannoon geggeeffamee aangoo qabateera. Humnaan iyyuu haa ta'u malee filannoon geggeeffameera. Mana maree miseensota bilisiginnaa eenyutu filate? Amma miseensota mana maree sana yoo gaafatte isin maal bakka buutanii jirtu? Jaarmee keessan maali yoo jetteen jaarmee isaanii bilisiginnaadha. Bilisiginnaan yoom tawadaddara yookaan yoom filannoo irratti hirmaata? Hin hirmaanne ji'a 5 dura kan bilisiginnaan dhufe. Kanaaf manni maree haa jennuuti manni maree kun hojiirra jira. Gaaffiin kiyya ofuma isaaniitiin carraa mataa isaanii murteessuun adeemsa dimokiraatawaadha. Ofuma isaanii yeroon turtii kan isaaniiti kan dhumaa jiru. Yeroo isaan uummata bakka bu'anii waggaa 5 turantu dhumaa jira. Yeroo kana dheereffachuutiif jecha ofuma isaanii heera hiikanii akka hiikamu murteessanii ofuma isaanii heerri sun hiikamee aangoorra kan turan yoo ta'e yookaan achuma turanii kan hojjetan yoo ta'e kuni adeemsa dimokiraasii biyyatti gufachiisuu hin danda'u ka jedhu. Gabaabinaan. Kun gaaffii bareedaadha. Gaaffii bareedaadha. Gumiin calallii heeraatii fi manni maree federeeshinii mikir beet kan jedhan qaamuma tokko wal keessa jiru. Gama biraatiin paarlaamaan qaama mootummaa isa tokko yookaan biraanchii mootummaa isa tokko manni maree bakka bu'ootaa. Gama biraatiin immoo council of ministers yookaan mana maree ministeerotaa kan executive branch ta'e qaama adda biraadha. Amma himatamaanis abbaan seeraas mootummaadha. Kun sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti waan ta'uu hin dandeenye yookaan waan ta'uu hin qabnedha. Biyyoonni adda addaan rakkoo akkasii akkamittiin keessa darbu yoo naan jette yookaan manni murtii isaanii aangoo isa olaanaa qaba yookaan immoo judicial supremacy kan jedhan akka biyya Ameerikaa fa'aa keessatti rakkoo qaamni seera baastuu fi rakkoo qaamni seera hojiirra oolchitu uumtu mana murtiitu hiikatti kenna. Seerri tokko yoo rakkoo qabaate mana murtiitu ilaala. Maaliif manni murtii addadha. Qaamota warra kaan lamaanirraa addadha. Independensii guddaa qaba. Waaqaa gaditti kan biyyattii bulchu mana murtii jechuun ni danda'ama akka biyyoota Ameerikaatti. Fakkeenya sana fudhachuun dirqama miti biyya Itoophiyaatiif. Haa ta'uutii garuu biyyoonni kan sirna biyya Itoophiyaa wajjin wal fakkaataan kan qaban wanti isaan hordofan constitutional court yookaan immoo mana murtii heeraa qabu. Manni murtii heeraa kun qaama mootummaa isa seera baasu, isa seera tumu, isa seera hojiirra oolchuurraan adda neutrally independent qaama ta'e kan walitti araarsu jaarmaya mootummaa yookaan immoo biraanchii mootummaa kana sadan kan walitti araarsutu qaama sadaffaatu jira yookaan immoo qaama arfaffaatu jira. Biyya keenya keessa qaamni arfaffaan hin jiru. Gumiin kun qaama mootummaati. Adda Maazaa Shannaafi waan seen goote gaafa optioniin 4 yookaan filannoon seeraa 4 muummicha ministeeraatiif gaafa dhiyaatu warra qorannoo geggeessee filannoo arfan sana dhiyeesse keessa jirti. Achiin gaaffii heeraa bocaa jirti yookaan immoo gaaffii heeraa fireemii gootee qopheessaa jirti gargaartee muummicha ministeeraa. Asiin immoo naannoftee dhuftee baarneexxaasee jijjiirtee abbaa seeraa taasee teessi. Achitti abbaa dhimmaa, asitti abbaa seeraa. Uummanni kun isa kana beekuu danda'utu irra jira. Nuti osoo carraan nuu kenname kanafaa dubbannee uummata keenya barsiisna turre. Tole, mootummaan aangoonsaa qaba. Adeemsi kun eessa nu geessuu danda'a? Yeroo muraasadha kan qabnu sa'aatiin keenyas xumuramaadha kan jiru. Adeemsi ammaa kun biyyatti garam geessuu danda'a? Murtoo isaan murteessuuf deeman yookaan adeemsi ammarra jiru gumiin kuni biyya kanaatiif bu'aa maalii qabaachuu danda'a? Yookaan immoo dhiibbaa biraas maal fiduu danda'a jettee yaadda? Adeemsi isaa mootummaa abbaa irree haala heeraan sophisticated ta'een, heeraan haala deggerameen, heeraan bareechanii, miidheeksanii, kabeebsanii mootummaa abbaa irreeti kan isaan aangessaa jiran. Mootummaan abbaa irree karaa adda addaa aanga'uu danda'a. Meeshaadhaan aanga'uu danda'a. Humna adda addaatiin aanga'uu danda'a.
heeruma isaatiin heeruma dimokiraasii sanaanis aanga'uu danda'a. Amma wanti gochaa jiran mootummaa abbaa irreetu heeraan miiccanii qulqulleessanii uummatatti dhiyeessaa jiru. Abbaa irrummaatu hundaa'aa jira jechuudha. Mootummaan kun fedhii dimokiraasii qaba yoo ta'e, fedhii rakkoo biyya kanaa ceesisuudhaaf furuu qaba yoo ta'e, abbootiin dhimmaa yookaan stakeholderii gurguddaatu jira. Jaarmayootni biyya alaa keessaa galan, biyya ollaa keessaa galan, kan bosona keessaa lolaa jiran, kan bakka adda addaa jiran waliin ta'anii naamusa itti baasanii mari'achuu. Mariin kun akkamiin ta'uu qaba kan jedhu irratti gumiin kun yaada agarsiisuu danda'a. Kan nuyi jenne yoo gumiin kun humnaan itti deemee hojjeta yoo ta'e akkaataa itti mootummaadhaaf jaarmayooleen siyaasaa itti mari'atan maalirratti akka isaan mari'atan ajandaa maalirratti akka isaan mari'atan irratti dirqama tahee kennu daangaa kaa'ee fi kanaaf kana gidduutti mari'adhaati ajandaa kana irratti mari'adhaati akkaataa itti filannoo waliin geggeessan akkaataa itti waliin bulchitan irratti kan jedhuun gargaaruu danda'a. Gumiin kun gumii kanas nuyi completely discounting goon hin baasnes keessaa. Kanaaf amma garuu wanti ta'aa jiru kanatu hin taane namootuma heera beekan namootuma beekumtii seeraa beekumsa seeraa heeraa qaban affeeruudhaan mootummaan kun turuu isaarraa dantaa kan qaban ta'uu danda'a ta'uu dhiisuu danda'a. Sana affeeranii waamaniitu heeraan miidhessaa jiruudha rakkoon keenya. Tole gaaffii xumuraa daqiiqaa tokkotti yoo filannoon dheerate maal ta'uu danda'a kan jedhu uummanni karaa feesbuukii keenya gaafataa jira. Maaltu ta'a yeroon filannoo yoo dheerate? Mootummaan kun delegitimiate ta'a yookaan immoo mootummaa beekamtii heeraa qabaatu ta'uu hin danda'u. Kanaaf maaltu ta'uu danda'a kan jedhuuf uummanni mootummaa jechuun uummata ta'a jechuu yeroo sana. Mootummaa jechuun jaarmaya aangoo siyaasaa qabatu hin taane maaliif jaarmaya aangoo siyaasaa qabu turtiinsa waggaa 5 keessatti waan raawwatuuf yeroo sana waan raawwatuuf uummannis mootummaa ta'a mootummaanis uummata ta'a. Kanaaf sun immoo the worst case scenario biyyi sun kan arguu hin barbaanne kanan inni lammaffaan kan ta'u muummichi ministeeraa already abbaa irrummaatti deemaa waan jiruuf raayyaa ittisa biyyaatiin biyya bulchuuf deema. Raayyaa ittisa biyyaa naannoowwan ciccimootti nama easy adda addaa yookaan immoo jeneraalota itti erguudhaan bulchuuf deemaa jira. Akkuma amma ta'aa jiru argineera. Naannoo Oromiyaatti already poolisiin addaa Oromiyaa raayyaa ittisaa jala galeera. Naannoo Amaaraattis poolisiin addaa naannoo Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaa jala galaa jira. So military ruleedhaan deemaa jirra. Har'a waa'ee heeraa kan nuyi dubbannu kun torban muraasa booda yookaan ji'a muraasa booda ni dhaabbata kun achuma irratti hafa. Mootummaan kun yoo marii dhaabbotii siyaasaa waliin kan itti fufu yoo hin taane hundumtuu mirga walqixa qabaachuuf deema. Militariidhaan bulchuuf deema. Kun immoo the worst case scenario namni kamiyyuu kan arguu hin barbaadu isa jedhudha. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa har'aatiif qopheessine asuma irratti xumurreeti kan jirru. Keessummaan keenya har'aa Dr. Heenok Gabbisaa Ameerikaa kutaa bulchiinsa Virgiiniyaa irraati kan isaan afeerreeru jechuudha. Piroofeesara seeraati yaadaan nuuf qooddaniitiif guddaa galatoomaa Dr. Nagaata. Baay'eetis.